Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ammootiyyu waa'ee rifeensa keessan kan laaffisuu fi dhugumatti kan isinii dheerisu jechuudha. Dheerina ilaallee kan isinii laaffisuu barbaaddan waan ta'eef dheerachuu uumamaan rifeensi biqiluu ni dhiisu akkuma tanaan dura viidiyoo irratti isinii hojjedhe jechuudha. Yoo dheerate ammootiyyu hin caccaba addaan namaa bahuu dida yeroo bishaan inni qottu yoo goge addaan si bahuu dida yeroo jiidhaa bichaa kan addaan bahu jira jechuudha rifeensi yoo gogammootiyyuu kan walitti maramu jira kun ammootiyyu dawaan adda qabadhee isinii deebi'e dhugumatti rifeensa keessan laaffisuu fi dheeressuu irratti baay'ee qooda guddaa qaba viidiyoo tanaan durarra hojjechaa turerra baay'ee kan advanteejii qabu jechuudha kanaafuu gara viidiyootiin isin dabarsa viidiyoon baay'ee gabaabduu ishiiti hundi keessan ni jaalattan jedhee namana gara viidiyoo sun tarree dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa ta'an sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha warri tanaan dura wajjin jirtan baga deebitanii dhuftanii ulfaadhaa galatooman isiniin jedha gara viidiyootiin isin dabarsa. Ishii gara viidiyootti yeroo seennu kan isin barbaachisa jechuudha anuveeraa jedhama. Anuveeraa kana namni hin beekne hin jiru natti fakkaata. Karaa irratti isin margaa iddoo yoo gaxarii jiraattan illee argachuu ni dandeessan jechuudha kana. Anuveeraa jedhama. Isa akkamitti itti fayyadamtanii cinaa lamaan akkasitti irraa baastanii asiin illee irraa murtanii asiinis irraa murtanii ani muree jira dura. Erga akkasiin murtanii isa guddaallee yoo argattan gaariidha tun xiqqoodha iyyuu akkanatti suuta jettanii addaan baastanii san booda erga addaan baastanii ka keessaa kana fudhattanii jechuudha isa keessaa kana akkasitti keessaa baastanii mikseriidhaan daayitanii baay'ee lallaafaa harka irratti yoo dibatte baay'ee isaa laafa akkuma wal harkisu kana akkuma argitanii akkuma wal harkisu kana baay'ee rifeensa keessaniif maal jedhee akkasinitti hin beeku dhugumatti wantoota tanaan dura isin hojjechaa turerra kuni baay'ee isaa rifeensa laaffisuu fi dheeressuuf baay'ee qooda guddaa qaba kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha warri wanta kana argattan anuveeraa kanallee jettanii yoo gaafattan namni beeku isinitti hima waan ta'eef kun lafarra marga waan suuqidhaa bitamuu miti yoo iddoo keessan keessa jiraate fuutanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha isa malallee yeroo amma fakkeenyaaf waa isin mure quba keessan kan isin muree isin dhiigu ta'e fuutanii akkanatti yoo itti dibdan hosuu isin dhiisa jechuudha bakka isin dhiige sanitti yoo dibdan hosuu isin dhiisa kanaafuu baay'ee bu'aa qaba harka keessan yoo dibattan baay'ee harka keessan ni lallaafisa jechuudha harka keessan yoo dibattan baay'ee lallaafisa akkasuma fuulafillee baay'ee finniisa balleessuudhaaf lallaafisuudhaaf akkasuma qaama keessan hunda lallaafisuudhaaf baay'ee bu'aa guddaa qaba isa immoo fuula immoo viidiyoo biraa irratti isin hojjedha kana kunoo erga akkanatti keessa baafattanii kanaan daayitan jechuudha mikserii kan nu wallaalan jiru isa xiqqoollee yoo qabaatan ittiin daayitanii rakkoon qabu xiqqoo ishee zayitii olive oilii itti buustan jechuudha fal'aana manka tokko yookaan immoo tuulam akka rifeensa keessan baay'inaatiin itti dabalattanii samboon erga bulleessitanii daayitanii zayitii itti dabalattanii rifeensa keessanirra daqiiqaa 25 haga walakkaa irra tursistanii dhiqattan jechuudha torbeetti yeroo lama yoo fayyadamtan gaariidha akkasitti erga qopheessattanii firiijii keessatti yoo galchitan torbee lama taa'uu danda'a wanta akkuma takka rakkoon qabu wanta ji'ayyuu taa'uu danda'a jechuudha firiijii keessa biraadii keessa illee taa'uu danda'a firiijii keessa sirriitti qorrisiisu san ji'a oliyyuu taa'uu danda'a kanaafuu itti fayyadamaa bu'aa isaa inni argitaniin isiniin jedha itti fayyadamaati ilaalatii komentii jalatti akkana barreessitan abdiin qaba baay'ee jaalattanii maqaan isaa
Aloe vera jedhama jechuudha. Akkasitti itti fayyadamtan.